Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyootiin kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii, Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos akka badii fi balleessaa keenyaa, akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin ta'in arjummaa isaatiin fedha isaatiin sa'aatii kanaatiin yeroo kanaatiin kan nu qaqqabsiise galannii fi ulfinni isaatiif haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barnoota keenya 76ffaa keessatti immoo maaliif soomnaa kan jedhudha. Soomiin yeroo hundumaa manni kiristaanaa keenya labsitu soomii labsii jedhameetu beekama. Soomiiwwan labsii mana kiristaanaa keenyaa immoo kiristaana kan ta'e hunduu soomuu akka qabu dirqama kiristaanummaa isaa akka ta'e manni kiristaanaa keenya ni barsiistii jechaadha. Maarreegaa akkuma beekamu maaliifidha kan soomnu? Sooma yeroo soomnu namoonni maaliif soomu? Nutoo maaliif soomnaa kan jedhu mee waliitiin ni ilaalla. Gaaffiin kun Raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 3 irratti gaaffii jirudha. Maaliif soomnaa jedha. Namoonni soomii gaafa sooman maaliif soomu laata? Dhuguma isaaniif galeera waan isaan soomaniif moo otoo isaanii hin galiin soomii kana soomu kan jedhu. Namoonni tokko tokko yaada kanaaf gaaffii kanaatiif deebiin isaan deebisan maal ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Mee tilmaamaa. Ani namoonni waan soomaniif an soomu. Manni kiristaanaa soomaa waan jetteef an soomu. Dirqama waan ta'eef an soomu. Ulaagaa kiristaanummaa waan ta'eef an sooma jechuu danda'u. Garuu maaliif soomna? Mee soomii maaliif soomna? Maali yoo soomuu baanne rakkoo maalii qaba? Soomii maaliif soomna kan jedhu kun barnoota keenya mata duree barnoota keenyaa soomii maaliif soomnaa? Namoonni waan soomaniif beekuu laata? Namoonni immoo warri hin soomne waan hin soomneef beekuu laata? Kan jedhu asuma raajii Isaayyaas boqonnaa 56 lakkoofsa 3 irratti gaafa ilaaltanii maaliif soomne atoo nu hin laalleeti? Qaama keenyas maaliif salphisna atoo nu hin beekne jedhu. Kunoo yeroo sooma keessanii eeyyama keessan raawwattu, hojjettoota keessan dhiphistu, mormiif soomtu, jibbaaf soomtu, of tuulummaan irree agarsiistu, sagalee keessan ol kaastanii dhageessisu, har'a akka soomtan immoo boriin soomtanii jedha. Warreen kun warreen akkasii jiru. Maaliif an soomani? Waaqayyo kadhannaa koo dhaga'an jiru. Gaa'ila koo hin milkeessine. Kadhee warraan arganne. Daa'ima irraa barbaade naaf hin laanne. Qabeenya dhabee qabeenya naaf hin kennine. Dhibamee waan hin fayyine. Rakkadhee rakkina keessaan hin baasne. Qoramee qorumsa keessaan hin baasne. Akka hin qoramne waan gargaarre maaliif an sooma? Namoonni dhibaa'onni, namoonni sanafoonni yaada kana maaliif an sooma? Erga kadhannaan koo hin dhaga'amne. Erga wanta hin barbaade hin arganne. Erga Waaqayyo callise. Erga kadhannaa koo dhaga'uu dide. Erga dhibeen natti baay'ate. Maaliif an sooma? Maal na fayyada? Jedhanii namoonni baay'een namoonni waan soomaniif sooman jiru. Manni kiristaanaa soomaa waan jetteef sooman jiru. Otoo isaaniif hin galiin kan sooman jiru. Galeefii kan sooman jiru. Mee qulqullichi Daani'eel egaa abboolii keessan irraatii baradhaa. Jecha dubbii sagalee Waaqayyoo kanneen isinitti himan warreen gurguddoo yaadadhaa. Firii amantaa isaanii ilaalaati amantaadhaan isaaniitiin fakkaadhaa. Jedheetu qulqullichi
Phaawulos ergaa gara Ibroota boqonnaa 13tti barreesse irratti arganna. Mee inni jalqabaan faayidaan humti soomii maal nu fayyada yoo soomuu baanne? Rakkoo maalii qaba kan jedhu kaasuu danda'a. Abbooliin keenya darban raajonni qulqulloonni abbooliin keenya akkamitti akka isaan soomii tiksanii asiin gahan hubachuun barbaachisaadha. Ani Daani'eel raajii Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irratti ani Daani'eel ji'a 3 guutuu nan gadda ture jedha. Karaa biraa sooma jechuun gadda jechuudha. Sooma jechuun gadda gaafa ta'u waa'ee badii keenya, waa'ee gochaa keenya, waa'ee cubbuu keenya, waa'ee balleessaa keenya gadduu boo'uu jechuudha. Ani Daani'eel torbee 3 keessa gadda keessan ture. Boo'icha keessan ture. Buddeen hin nyaanne, foonis bookas afaan koo hin seenne torbee 3 hanga xumuramutti dibatas hin dibannee jedha. Jarri keenya garuu amma gara afaanii kan seenu nama hin xureessu. Gara afaanii kan seenu nama hin xureessu waan argate nyaattu. Daani'eel torbee 3 guutuu Daani'eel torbee 3 guutuu gadda rakkoo gidiraa keessa kan ture asirraatii baruun barbaachisaa. Sooma jechuun gadda jechuudha. Sooma jechuun waa'ee badii keenya, waa'ee gochaa keenya, balleessaa keenya kan itti gaddinuuf, kan itti boonyu gara Waaqayyootti kan ittiin dhiyaannudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Torbee 3 guutuu. Abbooliin keenya sooman hafuura Waaqayyootiin sooma sagada kadhannaan gaafa sooman dadhaan hin jiru, foon hin jiru, dhugaatiin hin jiru, alkooliin hin jiru, gaddanii boquu buusanii soomaa turan. Maarree faayidaan soomii maaliif hin soomu? Maaliif soomna? Fedhi foon keenya fedha lubbuu keenyaatiif akka isheen bitamtu inni jalqaba. Faayidaa foonii, faayidaa fedha foonii, fedha lubbuutiif akka isheen bitamtu gochuudha. Foon isa gara sagaagalaa, gara hamii, gara ajjeesuu, gara haaloo baasuu, gara rakkoo garaa garaatti deemu sana gara jireenya, gara sooma, gara sagadaa, gara jireenya bara baraatti akka deemu gochuudha. Kana qofaa miti qulqullichi Daawit sooma inni soome ilaaluun barbaachisaadha. Innis akkuma kana soomeetti qulqullichi Daawit. Qulqullichi Daawit faaruu 109 lakkoofsa 24 irratti akkana jedhamu. Qaamonni koo soomiidhaan dadhabanii, qaamonni foonii, miirri foonii akka ni dadhabuuf namni gaafa beelahee Waaqa isaa yaadata. Gaafa quufe namni ofuu hin dagata. Mee nama machaa ilaala. Waaqas hin beeku, namas hin beeku, ofis hin beeku, safuus hin beeku, kabajas hin qabu, ulfinas hin qabu. Nama quufe ilaala. Gaafa foon nyaannee fi gaafa shiroo nyaanne garaagarummaa qaamni keenya agarsiisu. Qaamni keenya yoo foon dhabe akkam ta'a, yoommoo foon nyaanne akkam ta'a. Kana sinii fannisa. Faaruu 109 lakkoofsa 24 irratti qaamonni koo soomaan dadhabanii foon koos dhadhaa dhabuurraa kan ka'e ni huqqatee jedhe. Ilaala hubadhaati. Qaamonni koo soomaan dadhabanii foon koos dhadhaa dhabuudhaan huqqatee jedha. Baay'ee kan nama garramudha maatiiwwan Waaqayyo. Maarree kaas irratti qaamni keenya huqqatee foon furdatee sammuun dhiphachuurra, sammuun xinnaachuurra foon keenya huqqatee
sammuun keenya bal'achuu wayi. Seenaa Daani'eel fa'aa ilaaluun barbaachisaadha. Daani'eel fi Anaaniyaa fi Azaariyaan mana mootiitti waan isaanii dhiyaatu dhiisanii nyaata dhugaatii cooma dhiisanii midhaan dheedhii akaayii xiqqoo cicciinaniitu warra cooma nyaatu warra booka dhugu caala fuulli isaanii ifii argamee jira. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a warreen waggaa amma waggaatti ji'a hanga ji'aatti torbee hanga torbeetti nyaatan fuulli isaanii fi fuulli keenya garaagarummaan qabu. Warreen soomanii fi warreen hin soomne indoomsuga Waaqayyoo kan qaban warra soomanidha. Agartanii nyaanni mootummaa Waaqayyoo nu hin galchuu jedha. Mabilgin wada እግዚአብሔር መንግስት አቅርበን nyaanni gara mootummaa Waaqayyoo nu hin galchuu. Mootummaa Waaqayyoo kan nu galchu nyaata dhugaatii otoo hin ta'iin kadhannaa sagada soomadha. Maaliif soomna namoota baay'ee? Namoonni maaliif soomu? Fedhi isaanii, fedhi foon isaanii, fedhi lubbuu isaanii akka bitamu. Qaamni isaanii akka inni huqqatu. Qaamni isaanii waaqa isaaniif akka inni jilbeeffatu. Qaamni isaanii waaqa isaaniif akka inni sagaduuf namoonni sooma soomu. Sooma soomuun Waaqayyoon walitti dhufuudhaaf. Sooma soomuun Waaqayyoon wal arguudhaaf. Sooma soomuun dheekkamsa Waaqayyoo jalaa ba'uudhaaf. Sooma soomuun badii ofii yakka ofii ofirraa qulqulleessuudhaaf. Sooma soomuun dhiifama Waaqayyoo itti argachuudhaaf. Suga Waaqayyoo itti argachuudhaaf. Eebba Waaqayyoo itti argachuudhaaf. Humna Waaqayyoo itti dabalachuudhaaf. Ummata Nanawwee agarreerra. Ummanni Nanawwee badiisaa keessaati sooma sagadaatiin ba'eera. Nutis yakka badii balleessaa gochaa garaa garaa raawwatu keessa sooma sagadaatiif ni baana. Waaqayyo dhiifama nuu godha. Gochaa hojjennu sooma sagadaatiin ofirraati qulqulleessinee yeroo hundumaa foon keenya nyaata dhugaatii kabaja biyya lafa barbaadu kana akka inni kabaja Waaqayyoo ulfina Waaqayyoo dubbatuu fi ulfina Waaqayyootiif bitamu goone ulfina Waaqayyootiif akka inni jiraannu soomni sagannee Waaqayyoo waliin jiraachuun barbaachisa. Kanaafidha qulqullichi Phaawulos nyaanni garuu gara Waaqayyootti nu hin dhiyeessu. Nyaataan gar hojjetanis hin fayyadamne mabilግን ወደ እግዚአብሔር አያቀርበን በዚህ የሚሰሩ አልተጠቀሙምና ጀ በዚህ የሚሰሩ አልተጠቀሙምና nyaata dhugaatiin gar hojjetan hin fayyadaman. Nuun kan nu fayyadu nyaata dhugaatii otoo hin ta'in sooma sagada Waaqayyootiin jiraachuu binni balaam baanni balaam sigaa ለሆነ ሆድም ለሆድ ነው garaan nyaataa fi nyaanni garaa fi isa kanas sanas Waaqayyoo ni balleessaa jedheetu kaa'ee jira barnoota keenya kutaa 77ffaatiin hanga nuti deebinutti nagaatiin nu tura. Barnoonni keenya dhimma soomii itti fufa. Guddaa galatooma Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Waaqayyo hunda keenya